Harka fuunee ashamaa akkam jirtu hordoftoota madda walaa buutu hundi keessanuu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu kan onni irraa maddee bakka jirtan maratti sin biraa gahu. Egaa hordoftoota tiyyaa turtii yeroo muraasaa booda har'as walitti deebinee jira. Viidiyoo irraa keessatti waan baay'ee nama tolu tokkoo fi barnoota hedduu tokko kan namaaf dabarsu qabadhee dhiyaadhee jira. Innis maaseetu akkamitti bilbila hiriyaa teennaa yookiin jaalallee keenya yookiin jaalallee teessan ta'uu danda'a. Akkamitti hordofuu dandeenya ka jedhu qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha. Namoonni hedduun barnoota wanta akkanaa kana yeroo dhiyaatu kan fedha hin qabne hedduu jiru jechuudha. Maaliif namoonni hedduun bilbila nama hedduu akka itti hordofan wantoota akkasii waan arganiif wanta akkanaa barnoota hedduu namni hedduu fudhatama hin qabu jechuudha nama biratti. Garuu barnoota waan ta'eef namni hundinuu barnoota kana barachuu qaba jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Egaa barnoota kana kan isinii dabarsu immoo jaalallee keessan yookiin jaalallee teessan hiriyaa teessan haadha manaa keessan ta'uu danda'a. Kan wal bira jirtan qofa irratti malee WhatsApp yookiin Imo, Viber wantoota adda addaa irratti osoo hin taane nama bira jirtan san akkamitti bilbila nama sanii haala salphaa ta'een bilbila keessan irratti hordofuu dandeettan kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe. Jalqaba irratti Google Play Store keessan keessa galuun dhiifama duubaraa isin garsiisa. Sarara sadii tuqaa kanarratti ni tuqxu. Sarara sadii tuqaa kanarratti erga tuqxanii kaatanii Play Protect kan jedhu kanarratti ni tuqxu. Egas booda sarara iddoo setting kan jedhu kanarratti tuquudhaan isa kana off gootu jechuudha ni cuftu. Bilbila nama saniitti irratti jechuudha malee bilbila keessan irratti miti jechuudha. Egas booda Google bilbiluma nama sanii irratti bilbila hiriyaa teessanii san fuutanii asuma Google Chrome kana keessanii galtu. Egas booda maal jettanii barreessitu dhiifama yeroo tokko maal jettanii barreessitu automatic call recorder and hide kan jedhu kana asirratti ni tuqxu. Kun haala kanaan ni barreessitu jechuudha. Automatic call recorder and hide app pro call box for Android kan jedhu kana klik ni gootu. Anama isin amma download goota nama download godhee jira waan ta'eef sarara tuqaa sadii kana keessa galee downloads keessa galee isin garsiisa. Egas booda kun automatic call recorder kan jedhu gubbaarra akka bahe kana install goona jechuudha. Haala kanaan erga isinii bahee ka'e install kan jedhu kanarra ni tuqxu. Bilbiluma nama saniitti irratti kan kana hunda godhaa jirtan malee bilbila keessan irratti miti. Hanga dhumaatti yoo na wajjin turtan waa hedduu hubattu jechuudha. Egas booda open kan jedhu kana fakkeenyaaf appichi kun haala kanaan yeroo gabbu'ee jedhu isa kana open godhee isin garsiisa jechuudha. Egas booda isa kana lachanuu right ni gootu. Egaa right gootanii kaatanii continue jettu jechuudha. Egas booda allow tan jettana ni tuqxu. Egas booda isa kana hin kennitaniif jechuudha. Permissionoo kana hin kennitan jechuudha. Okay hin gootan irraa deebitu. Egas booda sarara sadii tuqaa kana sarara iddoo setting kanarra tuquudhaan automatic recording kan jedhu kana ni tuqxu. Egas booda inni kun banaa ta'uu qaba jechuudha. Akkasuma immoo volume sagalee nama sanii yeroo namni sun namaan dubbatu sagalee isaa sirriitti ol guddisuuf kan jalaa kanarratti haga asiitti yoo barbaadan hanga dhumaa fixuu dandeessu jechuudha. Egas booda ammas setting kana keessa ni deebitu. Egas booda caller ID kan jedhu kana ni argitu. Isa kanarratti tuquun raayitiiwwan kanneen yoo jiraatan asirraa raayit ni balleessitu jechuudha. Hunda isaatiyyuu duwwaa gootu jechuudha. Egas booda okay ni jettu duuba deebitu ammas. Egas booda ammas settingima kana keessa deebitu gara notification kan jedhu kanarratti ni tuqxu. Egas booda after call notification kan jedhu kana isa lachuu ni cuftu jechuudha. Isa kana hunda ni cuftu bilbila nama saniitti irratti jechuudha. Egas booda ammas setting kana keessa galuun iddoo pin protection kan jedhu kana yoo barbaadan asirratti pin keessan galchuu dandeessu. Garuu amma waan galchuu hin barbaanneef keessaa cancel jedhee deebi'a jechuudha. Egas booda ammas asirra galuun wanti baay'ee barbaachisaa ta'e tokko appii kanarratti link to Google Driver. Isa kana jechuun link Google Driver emailii keessan asirra galchitu bilbila kanarra hide appiin kun ni ta'a. Emailii keessan bilbila keessan irratti waan namni kun nama saniin haasa'uu fi wantoota hedduu bilbila keessan irratti hordofuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf link to Google Drive kan inni irratti yoo tuqxan asirratti emailii keessan galchitu jechuudha. Emailiin keessan kun bilbila keessan irra kan jiru san bilbila hiriyaa teessanii kana yookiin hiriyaa keessanii irratti asirratti emailii keessan galchitu jechuudha. Link kan jedhu kana ni tuqna. Egas booda amma fakkeenyaaf anama emailii kiyya asirra laalee emailii nama Google Drive sanii irratti asirratti ni tuqa. Egas booda iddoo enable auto sign is kan jedhu kanarratti ni tuqxu. Egas booda duuba deebitu jechuudha. Haala kanaan erga duuba deebitanii kaatanii isa dhumaarratti jechuudha. Isa erga wanta kana hunda gootanii kaatanii hide call box icon kan jedhu kana ni tuqxu. Appiin kun haala salphaa ta'een bilbila jaalallee teessanii yookiin hiriyaa keessan ta'uu danda'a.
irratti bantan san asirraa hide ta'ee jira jechuudha. Namni sun aappii kana asirratti hin argu. Eega asirratti of kan jedhu tuwitanii kaatanii okay kan jedhu tana tuwitu. Aappiin kun bilbila keessanirraa badee jira jechuudha. Haala salphaa ta'een bilbila kanarraa jechuudha. Bilbila isa namarratti naagotan kanarraa badee jira jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan aappichi badee jira jechuudha. Amma haala amma argaa jirtan kanaan. So akkamitti Google Drive keessatti hordofuu dandeenya kan jedhuuf ammoo Google keessan galtu Google jechuun isa kana Google Drive kana irratti nuti tuwitu. Eegas booda asirratti isinii dhufa jechuudha. Wantoonni isin nama hordoftan sun hundi asirra kana tuquudhaan storage kan jedhu kana tuquun as keessa isinii dhufa jechuudha. Wantoonni isin nama hordoftan as keessatti faayilii kan jedhu kana keessa isinii gala jechuudha. So baay'ee tokko waan namatti toludha. Erga namni sun nama saniin dubbate kee asirratti karaa audiyootiin isinii baha. Anama waan fayyadamee hin jirreef asirratti waan naaf hin bahinii fi yoo kompiitaraan fayyadamtanis kompiitara asirratti my drive kan jedhu kanarra ni tuwitu. Baay'ee tokko waan namatti toludha. Asirratti karaa audioodhaan isinii dhufa jechuudha. Waan namni sun achirra bilbila sanarratti nama biraatiin haasa'e iimeeliin keessan achirratti add ta'ee jira waan ta'eef iimeelii keessan Google Drive kanarratti asirratti isinii dhufa jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Akka itti gammadan abdii guddaan qaba. Videoon kun yoo isinitti tole like godhaa. YouTube kiyya subscribe godhuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.